dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo har'a jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannat kan ta'an yeroo darbe waraanni goolessituu humna mootummaan bobbaasu mana jireenyaa isaanii irratti gubdee manni jireenyaa dhabanii amma mana jireenyaallee dhabanii nama haala rakkisaa keessa jiran toora irratti affeerradheen jira. Baga nagaan gara toora kanaatti dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Ayyee mee jalqaba irratti ka'umsa sababa manni keessan gubatee fi humnoota mana keessan guban kana mee gurra uummataa buusaame. Haalli manni buusaa mana keenya du'aa dargaggoota lama irratti hundaa'eetu. Innis dargaggoo Jabeessaa Obsaa fi dargaggoo Dirribaa Dhugaasa kan jedhamantu utoo karaa deemaa jirru ni bukkeetti wareegamanii. Kanarraa kaaseetu unuun afamuziitiin kaadafii adda addaatiin nu dabaddabanii mana hi'aa nu gashanii. Isarraa kaasee unii mana hi'aa kana cabsinee baanee akka unii mana hi'aa cabsinee baaneetiin immoo taateen kun ammaa isa booddee unuun ajjechaa keenya yaalii rashanuudhaaf yaalii gochaa turanii. Isa booddee isaan galee manni isaanii gubachuu qaba jedhanii murteessanii egaa isaan hin namne mana gubuu qabna jedhanii mana keenya gaafa guyyaa 21 baatii 4,2004 mana barsiisaa Girmaa Damasgee kan jedhamuu fi mana obbo Raarsaa Obsaa kan jedhamu jalaa bugan. Ka'umsi kanaa ajjecha nama lamaati jettani. Nama lamaan kana mee humna kamtu ajjeese? Jalqabarra humnoota kamtu ajjeese? Mee fakkeenyaaf bakka sanarraa waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa. Qaamoti mootummaa immoo waraana bilisummaa Oromoo rukunna jedhaniiti bakka sanatti bobbaafamanii jiru. Mee humna kamtu bakka sanarratti tarkaanfii kana fudhatame? Humni ajjechaa ijoollee kana irratti tarkaanfii fudhate milishaa kan jedhamu milishaa akka gandaatti ijaaraman gandoolee irraa ijaaramanii aanaa dhimma nageenya aanaatiin kan hoogganamanidha. Isaantu wantoonni karaa deemaa jirru jilbeeffadhaa jedhanii iddoo itti jilbeeffannee jirutti ijoollee lama rasaasaa rukutanii beekanii nama lama immoo rasaasaa rukutanii madeessan. Isa booddee immoo dullaa fi afamuziidhaan rukuttaa cimaatu nurra ga'een. Tole isin amma jiraataadha bakka sana jiraattu malee nama qaama hidhatee deemus miti nama uummata keessa jiraatudha isin. Qotee bulaa. Isin qotee bulaadha sababuma taateen sun isin biratti raawwateef gara boodaarra deebi'anii mana keessan gubuudhaafis sababa ta'e jechuudha. Qabeenyoon qabnu faana duukaa barbadaa'ee qabeenya guddaa duukaa barbadee. Manqoosan barsiisaa qabeenya guddaatu barbadeessanii federaalaatti nu biraa dhufe. Amma mee haala kamiin jiraataa jirtu? Maatiin keessan rakkoo guddaatti kuftaniittu manni gubachuu jechuun waan salphaa miti. Qabeenyi qabdanis keessumaa gubate jechuudha. Mee haala kamiin maatii keessan ijoollee keessan jiraachisaa jirtu? Mee ijoollee meeqa qabdu isin? Ani ijoollee 6 qabaa, dhiira 4 fi dubara 2 qabaanii. Amma ijoolleen bilitti na'anii mana bira Oromoo nu jiraachisaa jira. Walumaa gala Oromoo nu nyaachisan obaasa gargaarsa adda addaa caammaa dirree illee annatti geeddaranii yeroo amma caammaa dirree ittiin qubayeetti kaawwadhee dabna caammaa mootummaa Oromootu naa bitee kunoo akkasumatti walii gadi yooreen jiraachaa jira. Hamma immoo haalli bakka sanarra jiru mee akkamii waan tasgabbaa'edha moo uummati kun akkuma kanaan dararamaa jira? Maal tasgabbaa inni amma baay'ee sukkanneessaa waan addaati Oromoo irratti kan gahaa jiru baay'ee jibbisiisa baay'ee yaada hamaatu uummata Oromoo irra gahaa jira. Waan adda addaa waan isaan uummata irratti raawwanne jiru shanee nyaachisan shanee baaftan shanee gashitan jedhanii uummata Oromoo baay'ee akka aanaa Jimmaa Gannatiitti baay'ee ulfaataa isa guddaa keessa jira. Oromoo baay'ee dararamaa jiran. Dhumarratti mee yaada waliigalaa namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiran akkasumas immoo uummata Oromoo bal'aatti dhaammata yoo qabaattan mee carraa dhumaan isiniif kenna. Ani kan inni amma dhugaa ammas sababa uummata Oromoon jiraachaa abdiin kos uummata Oromoo gara fuulduraatti
rakkina gurguddaatu nu qaqqabee ijoollee guddisaa jira. Kana keessaatiin lafa qabu lafa namaa qoteen jiraachaa ture. Amma immoo taatee adda addaa irraa jireenya irraa na horkanii walii gadi manceen jira waan ta'eef Oromoon waan lafa jirutti akka nu deeggaru barbaanna. Lafuma deemnutti lafa nu jirrutti akka nu deeggaru barbaannaan. Maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin isiniin galateeffadha. Bara 2022 irree fi abdiin uummata Oromoo woboon zoonii lixaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa Billoo Booshee keessatti ergamtoota maqaa sakatta'aa jedhuun bobbaatee qe'ee Oromoo boolaa jiru irratti injifannoo boonsaa galmeessee hedduu du'aa fi madoon adabe. Godinuma kana aanaa Gobbusayyoo ganda Gaambeellaa Tarteetti Ebla Jaabara 2022 waboon ergamtoota diinaa walirra naqee jira. Lola kana keessatti humnootni waboo adamsuuf onaalee Oromiyaatti bobbaafaman araddaa irratti akkuma hiramaniin lola banuuf turaniin humnootni diinaa 200 caalaan ajjeefamu qulqulleeffannee jirra. Lola jajjabaa waboon tibba nagageessa keessaa tokko lola waboon tibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee cinatti gaggeesse oduu ijoo miidiyaalee ta'eera. Lolli kun lola waboon bakkoota kaanitti gaggeessurraa kan adda godhu bakka tarsiimoo fi siyaasaaf mijataa ta'uu isaati. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qindeeffannee kanneen turanii qophii dilbataan hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.